Jirra jirtuu maatii kaasuu nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam nuuf jirtanii fayyuma keessanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Isinis immoo baga nagaa taatanii nagaa akka taatan immoo waaqayyoon abdii qabna. Egaa arras deebinee dhufnee jirra ganna baasuuf kaan egaa torbee lamannoo fi galata waaqayyoo. Egaa ganna kana keessa baay'ee bannee haa ta'u kaa'ee. Hunduu gaarummaadhaa fi amma mallatummaan fiddee dhuftee jechuu keessaniin oola akkuma argitan sa'a burree bareeda fidee dhufee isiniin jira egaa sa'a kana gurguruu barbaanneeti jechuudha. Nuti akkuma argitan sa'a biraa bitannee torbee lama keessatti nuuf alee jira. Inna amma ammoo nuti wariin in ulfaata magaalatti. Sa'aanis amma wariin biraatis waan jiruuf raadda kanaatis waan jiruufi egaa qonna teechisuun barbaanne sa'a kan saniitis amma hin nyaatte ammaa nyaatte waan ta'eef kanaaf teechisuu hin barbaanne nutti baay'ate wanta biraatiif miti nutti baay'ateeti. Egaa wariin hin beektanii fiinoon baay'ee tokko waddadee galabaan hin waddadee fiinoon hin waddadee galabaan amma kuntaalli tokko birrii 4-5 kanaan hin dandeenyu innee gurguruu fi warroonni bitachuu barbaadan obboleettiin keenya tokko nan bitadha jettee iyyuu egaa biyyaan galeetan jira jettee galtee achumaan baddee na rimaadhaas rimoonni isaatti amma ji'a 7 seenu fedha ji'a 6 fitee jechuudha. Nuti egaa sanitti daa'imaaf jennee muddamne kan biraa binne. Egaa warra bitachuu barbaadan heloo jedha isaan oguma dubbachuudhaaf aannan shaggaa kenna jechuudha. Aannan shaggaa kenna. Amala sirriitti amala qabeessa horii keenya nu harkatti guddatee innaa kanaaf amala qabaa wanta takka nama dubbatu dhiirri ilmee dubartiin ilmite bakka hundumaa jala ejjechuu bichaadha. Daa'imti isaa ilmetu yaa daa'imti saddeetu harma ishee qabdee yaa hootu takka dubbatu sirriitti fayyaalessa egaa warroonni bitachuu barbaadan gara keessatiin nu dubbisuu ni dandeessu lakkoofsa keenyan qabdan waan ta'eef kana egaa viidiyoon keenyas baay'ee gabbu'ee jira viyuun isaa nu jabeessa laakii godhaa siniin jenna egaa warroonni barbaadan manneen akka manneen lafa akkasumas immoo meeshaa garaagaraa warri barbaadan heloo jedhaa ni jirra siniin jenna egaa sagalee deebisuu abuu keenya immoo baay'ee keessan nu qomattanii. Nun qofatin anis haadha daa'imaatii daa'iman guddisaa isinii hojjechaa viidiyoo kana egaa yeroo nu mijatetti isinii deebisna. Innaa onna takki waan keessan ta'e lafuma jira waan ta'eef egaa bitachuu warri barbaadan wanuma barbaadanuyyuu jechuudha. Muddamanii fi mitan yookiin ammoo turanii fi miti wanna rabbi lallabe waaqayyo wanna lallabe lafuma jira. Ni bitattanii aannan lafa bitachuu fi na jala darbee jettanii baay'ee keessan hin dubbattas hin jettanii loltu. Homaa sinii renteessan lafuma jirti. Innaa kana siniin jira mana ishiitti immoo nutis biiziin taanuu hin hojjenna viidiyoo sinu jajjabeessa siniin jenna. Egaa kana warri barbaadan wariin biraatis guutee jira jechuudha. Wariin egaa leetira 30 kennu ni jira garuu haganis akkasuma egaa kanaaf sin jaalannaa nagaa nuu ta'a baay'ee.